Hojiin paarlaamaan irra hojjate hojii seeraati miti, hojii heera mootummaatis eegsisuu miti. Paartiin biyya bulchu rakkoo mudate yookiin immoo rakkoo heera mootummaa mudate furuudhaaf filannoolee 4 dhiyeessee ture. Filannoolee 4 kunuu tokkoon isaaniitiyyuu furmaata kennuu hin danda'ani. Kan amma akka furmaataatti isaan dhiyeessan kan heera mootummaa hiikuu jedhu sunis dogongora. Heera mootummaa kan hiikamu qabxiin tokko yookiin immoo waliigalteen heera mootummaa keessa jiru tokko, dambiin heera mootummaa keessa jiru tokko, keewwanni heera mootummaa keessa jiru tokko irratti wal falmii yoo ta'e lammiilee jidduu ta'uu danda'a, qaamolee mootummaa jidduu ta'uu danda'a, paartiilee jidduu ta'uu danda'a. Wal falmiin godhamee waliigaluu yoo dadhabame rakkoon hiikaa yoo kan jiraatu taate, rakkoon hubannaa yoo kan jiraatu taate manni maree federeeshinii hiikaa irratti kennaa jechuudha, murtii irratti kennaa jechuudha. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti dhimma filannoo ilaalchisee dhimma filannoo dheeressuu ilaalchisee wanti kaa'ame hin jiru. Filannoon haa dheeratu wanni jedhamu gonkumaa hin jiru. Kanaaf wanta heera mootummaa keessatti hin barraa